Sagalee guyyaa har'aa tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:11-12. Michoota koo, isin warra ormummaatti jiraattan, warra biyyaa baafamtanis nan gorsa. Fedhii foonii isa lubbuu keessa lolu irraa fagaadhaa. Akka isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessatti jiraattan gaarii haa ta'u. Akka warra isin hamaa hojjettanii warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii guyyaatti Waaqayyo namoota isaa ilaaluu dhufutti isaaf ulfina haa kennan. Sagalee Waaqayyoo akkas jedhee nu gorsa. Egaa anaafati obboloota koo, biyya lafaa kanarraa keessummootaa fi warra yerootiif jiraatanidha. Akka mana namaa keessumummaa bulanii borga namaan kaanii mana isaanii isa yeroo dheeraa yookaan yeroo hundumaa keessa jiraatanitti deebi'anidha. Kanaaf bor mana keessan isa bara baraatti galuun keessan hin hafuuti, adaraa jireenya keessan eeggadhaa nuun jedha. Waan hamaa kamiyyuu ofirraatti fageessaa. Waan jaallattan kamuu hin hojjetinaa. Waan Waaqayyotti tolu qofaa, kan isa gammachiisu qofaa hojjedhaa jedha. Bu'aawwan fedhii foonii kamiifuu iddoo hin kenninaa. Ija hojii hafuuraa jireenya keenya keessatti haa gabbisnu. Ija hojii hafuuraa haa shaakallu. Ija hojii hafuuraa haa barbaannu. Ija hojii hafuuraa haa hordofnu. Hafuura Waaqayyo qofa haa dhaggeeffannu. Namoonni hin amanne naannoo keenya jiru. Isaanii yerootti waan gaarii hojjetu, yerootti hafuura qulqulluu hordoftu, ati dogoggorteetta siin jedhu, sirrii miti siin jedhu, sitti qoosu, si qoccolu. Garuu immoo ati waan gaarii hojjechaa jirtu kana, hafuura qulqulluu isa hordofaa jirtu kana, Waaqayyoon dhaggeeffachaa jirtu kana, sodaa Waaqayyoo qabdu kana hin dhiisin. Kanaaf ati jireenya sirrii ija Waaqayyoof jiraachaa jirtu kana, isa barte kana itti fufi. Waa'ee keef Waaqayyoon galateeffachuun isaanii hin hafuuti. Guyyaa Waaqayyoo deebi'ee ulfinaan dhufutti isaanii waa'ee keetiifis Waaqayyootiinis ulfina kennuudhaaf jiru jedha. Kanaaf yaa obboloota koo, Waaqayyoof jiraachuudhaaf fedha foonii isa lubbuu keenya, fedha foonii isa hafuura keenya lolu, fedha foonii isa Waaqayyoo irraatii nu fageessu kanarraatii fagaannee haa jiraannu. Kanaaf Waaqayyoo akka isaaf jiraattu barbaada. Eebbifamteettaa yeroo hafe hunduma isaayyuu Waaqayyoo nuuf haa eebbisu.